Yooyyaa kun Dr. Sonaaf Oromooti. Maqaan koo Dr. Sonaaf naan jedhanii har'a mallattoolee dubartiin walqunnamtii saalaa kajeelte yookaan barbaadde agarsiistuu siniif qabadhee dhufeetu jira jechuudha. Egaan chaanalii kana subscribe gochuutiin garantii dabalamuu ni dandeessu jechuudha. Odeeffannoowwan waa'ee fayyaa keessaniin wal qabatan akkasuma wantoota isin fayyadu jedhee yaadee wantoota gummaa kootiin wal qabatan chaanalii kanarratti kanan isiniif maxxansuuti ta'a jechuudha. Har'aaf kan nuti ilaallu mallattoo shamarri yookaan dubartiin walqunnamtii saalaa kajeelte tokko afaanii baastee namatti himuu kan dandeenye kun baratamaadha. Aadaadhuma biyya keenyaa ta'eetu jechuudha. Mallattoolee isheen agarsiistu tokko isiniif qabadheetiin dhufee jechuudha. Mallattooleen kunis qabxiilee hedduu of keessaa qaba. Qabxiileen keessumaa gara dhumaa irratti isiniif kaasu qabxiilee barbaachisoo waan ta'iniif seeraan hordofuutiin akka itti fayyadamtan kan barbaadan isin beeksisu jechuudha. Dubartoonni baay'een yeroo walqunnamtii saalaa kajeelan afaan dubbachuu irraa mallattootiin agarsiisutu itti salphata. Kunis maalirraa dhufe jennee yoo ilaalle barteewwan aadaa uummataa keenya keessatti baratamee waan hin taaneef mallattootiin kan isaan agarsiisan jechuudha. Dubartiin tokko gaafa seeksii yookaan walqunnamtii saalaa raawwachuu feete sosochii qaama ishiitiin sitti agarsiisuun akkaatii ishee hubattu ni barbaadu jechuudha. Sochiin qaamaa dubbii afaanii caalaa ergaa guddaa dabarsuu danda'a waan ta'eef mee tokkoffaa irratti yoo ilaalle tuttuqqii si faana uumti jechuudha. Yogguu haasoftuu deemtu yookaan yoo si cinaa teessu sitti fooqxee sitti riiqatti jechuudha. Humnaa ol sitti tuqxee sitti maxxanti jechuudha. Yookaan immoo mallattoon inni biraa immoo quba olii gad oofuu jechuudha. Akka saayinsiin himutti yeroo baay'ee dubartoonni gaafa fedhii walqunnamtii saalaa fedhan yookaan miirri walqunnamtii saalaa yeroo itti dhagahame fiixee meeshaawwanii irraa quba isaanii ni naannessu jechuudha. Meeshaawwan kanneen akka birciqqoo suuta harkarra oofaa ija keessa kan si ilaalchu yoo taate humnaa ol akka si kajeelte ni agarsiisa. Obsaa dhabdee qeensanfaa argunnaan sardamuu ishee agarsiisa jechuudha. Mallattoon keenya inni isaanu gaafas akkuma ati ilaaltuuf ammatti arraba gadi baasu hidhii arrabdu jechuudha. Hidhii ishii faa kan ciniintu taanan humnaa ol si kajeelte jiraachuu ishii ni agarsiisa jechuudha. Ija keessa si ilaalaa hidhii nyaatti taanan kunis mallattoo kan gara biraati jechuudha. Mallattoon keenya inni sadaffaan yoo ilaalle kan qofa sin gaafanne har'a waa'ee seeksii kaastee odeessuu barbaadu jechuudha. Yookaan gaafa miirri walqunnamtii saalaa kun itti dhagahamu waan akkasii si faana haasa'uuf yookaan akkaataa waan akkasii itti kaastuuf carraa siif laatte jechuudha. Tarii seenaa kee duraanii kan irratti maal fakkaataa ta'etti si qorachuu si dandeessi jechuudha. Inni isaanuu mallattoo arfaffaan of qaqqabachuudha. Ija keessa si ilaalaa of harka ishii ofirra walii gadi ni oofti. Amma luka walirra kaastee luka ishee walirra gootii amma immoo luka ishee isa walirra gootee addaan facaasti. Inni dhumaa mallattoon isheen mul'istu affeerraa siif taasisuudha jechuudha. Tarii jireenyi keessan gargar yoo ta'e waan hunda qopheessitee ofiifis qophooftee mana isheetti si affeeruutii dandeessi jechuudha. Waan akkasii raawwannas yoo sin jechuu baatte ofii isheetiif babbareechitee waan akka affeerraa arbaataa kana fa'aa qopheessitee mana isheetti si waamuutii dandeessi jechuudha. Tokko immoo yaafattee yumayyuu manuma keeyyuu numa dhufuutii ni dandeessi jechuudha. Inni sagalee baay'ee murteessaan kan ta'e immoo inni tokko sagalee isheerraa dubartiin tokko akka isheen walqunnamtii saalaa faana raawwachuutii barbaadde beekuu ni dandeessi jechuudha. Akkamitti dubartiin gaafa walqunnamtii faana kajeelte sagaleen ishee ni jijjiirama. Yeroo waasii gaafattu yookaan akka waan si kadhattu wayii sitti fakkeessu jechuudha. Sagalee ishee baay'ee miidhagsitee sitti haasa'uu ni barbaaddu jechuudha. Sagaleen ishee addaan ciccitaa sagaleen sun dhugaa dubbachuuf ibsuuf iyyuu baay'ee nuuffaata. Sagalee dur hin qabne kan nama kakaasuu baafti. Sagalicha asirratti barreessuun yookaan sagalicha asirratti isinitti himuun baay'ee rakkisa jechuudha. Iddoo ofitti kan nama harkisuu fi miira namaa kan harkisuu fi akkasuma sagalee kadhannaa fakkaata jechuudha. Gama biraatiin immoo mallattoon keenya inni jaaffaan uffata gaafa uffattu uffata seeks dress jedhamu kan isheen uffattu jechuudha. Waan saayinsiitiin uffanni guyyaa akkasii uffatamu uffata seeks dress jedhamu. Uffata qofa ija kee duratti hin uffanne har'a uffattee sitti gadi baate jechuudha. Uffata haphii qaama ishee keessaa gartokkee mul'isu uffate jechuudha. Jalaan gabaabsitee sarbaa sitti ibsitee gubbaan gadi siksuun hanga tokko harma ishee si daawwachiifte jechuudha. Ija kee dura ittiin waan lelti jechuudha.
sochii jalqabaa taasisti. Waan hunda gootee yoo dadhabde mallattoo kamiyyuu fayyadamtee ati homaa ishee yoo hubachuu baatte garaa kutachuudhaan gara sochiitti eegalti jechuudha. Harka ishii sirra walii garuufuudhaan jalqabdee hanga kiisiingii gochuutti deemuutii dandeessi jechuudha. Gochoota kana hunda yoo taasiste dubartiin tokko gochoota kana hunda fuulduratti taasiste fedhii keetiin gubattee waxaramaa jiraachuu ishee ni agarsiisa jechuudha. Mallattooleewwan gara horiitti amma sinitti himee calistee teessee hanga isheen sochii jalqabaa taasistutti yookiin afaanii baafattee sitti himtutti eegurraa gochoota ishee kana hubattee fi dirqama sitti kenname ba'uun ga'ee keeti jedheetiin yaada jechuudha. Odeeffannoo dabalataaf yuutuubii kanaa sabskiraayib gochuutiin odeeffannoowwan isin barbaachisuu danda'an gara fuulduraatti qabadhee kanan isiniif dhuftaa jechuudha. Yaada keessan koomentii irraa barreessadha. Dr. Sonaaf Oromootii waan afaan turtaniif hedduu galatooma.